السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون جرت والمان ورمو بقى جراتن يوتيوبي كو سبسكرايب شير لايك ناغوتو نجاجبي ساسن انجدا سمان اوكي ان اروانتو قبدتني دفيترا انس مالي ابي wanto tabarbaaddan irraa order godhachuu dandeettan tokko bareedaa isaa qabaddeessinii dhufee jira anuma faana turaan hordofa aappii eessa argattu Play Store keessa argattu okay search gootanii DA okay asirratti ni argitu jedhee yaada daily online shop jedha gattu itanii ani immoo buufadhe waan qabuuf open jedha okay akkatti keessa nagalta aappiin kun by the way aappii bareedaadha as keessatti wantoonni isaa gatiin isaallee baay'ee bareeda gatiin gadi bu'aadha fiduufi yeroo dhufus gatii bareedan dhufa gatii muraasanii baay'ee bareedaadha akkitti order godhatan isinitti agarsiisa uffata bareedduu qaba gatiin isii ilaala gatii xiqqoodha Riyaala 19 shurraabeen immoo mirxiidha laalaatti bitadha uffata babbareedaa qaba order godhachuu dandeettan aappii tana gadi buufattanii iddoo isin barbaadanitti guyyaa 2 keessatti isinii dhufa gatii bareedaadhaan argitanii uffata babbareedduu qaba gatii gadi bu'aadhaan meeshaa wanta barbaadan waa hedduu irraa xalabachuun ni dandeessu caammaanis ni jirti caamma babbareedduu qaba gadi buufattanii wantoota barbaadan order irraa godhachuu dandeettanii gatii bareedaadhaan yeroo dhufullee akka kaawwanii hedduu namatti hin guddisu gatii bareedaadhaan nama dhufa qarshii 14 homaa akkasiin dhufa uffata dubartootaati jira shaanxawwanis ni jira caamman dubartootaatis ni jirti tan dhiiratis uffanni algaa babbareedaatu jira gatii bareedaanii argitaniirtu gadi buufadhaa itti fayyadama akkaataa itti fayyadama isaa akkamitti gadi buufannattanii yoo gaafattanii fakkeenyaaf kan uffata algaa kana order godhachuu barbaade isa kana jechuudha meetira 1.2 fi 1.5 qofatu jira 1.5 noo barbaade qarshii 50 riyaala 50 akkanaan godha gadi buufadha eessatti naa dhufa saanduqa kana keessatti naa dhufa wantoonni ani xalabe check out bakka jedhutu jira asii yoo tuuxan maqaa keessan lakkoofsa keessan iddoo isin jirtan hundaa itti guuttanii achi booda yeroo muraasa keessatti guyyaa 2 akkas isiniif dhufa akkasitti irraa xalabadhaa itti fayyadamaa chaanaalii koo subscribe naa godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha waan na faana turtaniif galatooma